Gammachuun akkam sin godhaa jira? Promootuu lamaa qofa oduun taane Oromoon kallattii afran jiru baay'ee na jaalata. Aagaa nagaa uffadhu. Jireenyi keessan ijoollummaa akkam ture? Raashaa deemnerra, Indoneeshiyaa deemnerra, Kuubaa kana keessa deddeemnerra. Ijoollummaatoo abbaa gadaa ta'uu danda'a jedhamtanii wanti isin leenjifamtan jiraa? Yoon walii galuu baanne caccabne burkutoo. Yoo walii galle immoo hoggaa dhibba har'aatu nu cabse. Gammadanii nama biraatti dabarsuun akkamittiin nama gammachiisa? Amma siyaasuma ammayyaa kana yoo beekte ittiin taphata. Yoo wallaalte immoo sitti taphata. Wanni itti gaabbitan toon kana godhee jiraadhe wanni jettan. Horaa Finfinnee fa'aa akka itti deebifne, Muudaa Afurii fa'aa akka itti deebifne, malkaa hedduu malkaa duufaa Finfinnee tana keessa malkaa meeqa akka deebifne kanattan taa'e jechuudha. Gumaa namoota kaanii hundumaa wajjiniin walqixa haa ta'uu jettanii seerri sin murtanfaa jira. Na bira yoo gaana foorri koon urgaa guututa anna tuttuquu takka qalbiin nan banne takka ijaan hin laalle safuun qumbii waan jirtu alangee kennuu gahe dargaggummaan hin dhufne amma fuudhuun barbaada ta'u ulaagaa guutan shamarran eessa jirtu. Yooyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna. Gammadaa Show kan torban kana eegalee jira. Gammadaa Show torban kanaan ammoo nama ajaa'ibaa keessummaa baay'ee ajaa'ibsiisaa kanaan dura nama yeroo dheeraadhaaf barbaannee dhabne yeroo dheeraa itti dhamaa turre guyyaa har'aa nuu milkaa'ee qabannee dhiyaannee jirra. Hedduu tokko gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee jira. Keessummaan kiyya guyyaa har'aa kun eenyudha? Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa immoo akka kanatti tottolee isin biraan akka geenyuuf immoo gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsarri kiyya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoomii guddaa galatoomaa ulfaadhaa jenna. Maarree daawwattoota keenya akkuma hedduun keessan miidiyaalee garaagaraa irraa argaa turtan torban darbe kana keessatti bakka dhaqaa kooraa jedhamutti jila walharkaa fuudhiinsa alangee Gadaa Tuulamaa 70ffaa gara 71ffaatti gadaa Melbaarraa gara gadaa Muudanaatti dabarsuu ilaalchisee sirna baay'ee bareedaatu adeemsifamaa ture. Maarree nutis guyyaa har'aatiif keessummaa nuti qabannee dhiyaanne abbaa gadaa Tuulamaa duraanii yuuba ammaa kan ta'an torban darbe aangoo isaanii waggaa 8 bulchaa turan dabarsanii kan kennan nama kabajamaa fi ulfaatoo nama guddaa abbaa gadaa duraanii yuuba ammaa goobana hoolaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa ta'u. The Nexus L127, L131, L2028. The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan kiyya guyyaa har'aa immoo nama ulfaatoo nama kabajamaa yeroo jalqabaatiif immoo anis Gammadaa Show irratti abbaa gadaati kanan qabadhee dhiyaadhe gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jira. Egaan abbaan gadaa duraanii yuuba amma abbaa gadaa duraanii yuuba amma goobana hoolaa as istuudiyoo keenya Gammadaa Showtti argamanii jiru. Baga nagaa dhuftan abbaa gadaa. Baga nagaa nu eegdan. Egaa yeroo baay'ee keessummoota koo kaanii waliin bishaanuma buuseenii ittiin baga nagaan dhuftan jedhee chiirsi jedha. Garuu nama yuuba tokkoon nama abbaa gadaa ture tokkoon akkas jechuun waan narra hin jirree fi aanan guuttannee jirra hin ta'a? Onne hin ta'a. Ayyaayye. Egaa aannan kanaan immoo xiqqoo nu biiftanii istuudiyoo kanas eebbaan otoo nu jalqabdanii sagantaa keenya baay'ee gaariidha. Tole. Ayye. Tole. Galti nagaa taatu galgalti nagaa taatu galti nagaa taatu galgalti nagaa taatu galgalli kuni galgala sooressaati galgala sooressaa kan nagaan haa galu kan dorrobe nagaan haa dhalu hojjetee nagaan haa galu hojjetee nagaan haa galu uumamni qajeelloo nagaatiin haa horatu nu jennee waaqnaa jedha. Isteediyoon kun kunoo Gammadaa Show har'a
dhumarratti eegan ayyuuba ta'ee na affeere wanti inni hojjetu kuni wanti inni dalagu kuni sagalee uummataa sagalee addunyaa haa mi'aawuuf haa urgaa'uuf haa laalamuuf naga. Amiin. Naga. Ulfaadhaa egaa abbaan gadaa gaafa eebbisu yookiin yoomni gaafa eebbisu ofitti haxaawwatu malee harka dha'anii fi jedhu durii beektoonni. Oromooni bu'uurri Oromoo jabaadha. Darraa jabaadha. Oolee bulee garuu jabinni Oromoo sun duudhaaf safuun Oromoo sun harkatti laafataa dhufee kan biraatiin bakka bu'aa harkatti laafaa dhufe harka dha'uun hin jiru duraan harka ofitti qabata yoo jaalatee harka akkana godha malee harka dha'uun amma faranjiirra waan dhaalle wayiiti akkas gita bittaa nafxanyootaatiin eegas irraa eegalame malee Oromoon harka dha'u. Hayyee. Egaa achumaanis daawwattoonni keenya gaafa eebbii aadaa Oromootiin eebbifamu harka walitti dha'uun hin jiru. Kun waan ergifataati. Kan durii kana harka ofirratti laphee ofirratti qabachuudhaan eebbi kun haphee ta'ee nutti haa qabatu jenna. Akkasi. Ulfaadhaa. Egaa yeroo keessan qaalii kanarraa fudhattanii immoo gara shoo keenyaa dhuftaniis immoo gaaffiif deebii kana waliin geggeessuu keessaniifis baay'ee gammanneerra. Gammachuun akkam sin godhaa jira? Dhugumatti baay'een gammada. Baay'ee tokkoon gammada. Wanti gammadduuf atini waan hojjetteetti hin gammaddaa. Sagalee hawaasa keetii hin dhageeffattaa. Namni tokko yookaan gara aangootti toggattoo dhuftu, gara dursaatti toggattoo dhuftu takkaa hin abaaramtaa, takkaa hin eebbifamtaa. Tana lamaan keessaa tokko hin dhabdu. Lamaan hin oolu. Doolu lamaan keessaa. An amma akka laaletti akka uummanni Oromoo akka sabaaf sablammiin hedduu akkanatti gammadetti laala. Waan masoon jedhu hin beeku malee anillee kanaaf baay'een gammade. Maaliif? Baay'een gammadee. Garuu aangoodha kan sin harka ture. Aangoo gadaasa ta'u malee aangoo guddaatu harka keessan irra ture. Oromoon tuulamaa hundi isin jalatti bulaa ture aadaadhaan. Gama adda addaanis kabajaan sin qabdan wanni hedduun gurguddaa ture. Aangoo kana gammachuudhaan waraana tokko malee gammadanii nama biraatti dabarsuun akkamittiin nama gammachiisa? Aangoon inni oofti hin jenne abbaa gadaa. Dhuguma Oromoo tuulamaa qofa oduu hin taane Oromoon kallattii afran jiru baay'ee na jaalata. Baay'ee na leellisa. Oromoon Booranaa, Oromoon Gujii, Oromoon Sikkoo Mandoo, Oromoon Odaa Bultuum, Ituwan Banna Afran Qalloo, Oromoon Maccaa, Oromoon Karrayyuu, Oromoo Gabraa, Oromoon Walloo, Oromoonni marti baay'ee natti gammadu. Baay'ee natti gammadu maaliif hariiroo ani qabu. Hariiroodhaan Oromoo wajjin qabu, hariiroodhaan Gadaa wajjin qabu. Keessattuu gamtaa abbootii Gadaa keessatti gahee guddaa wannan taphadhuuf keessattuu Oromummaa irratti sabboonaa wannan ta'eef kanaaf Oromoonni martuu baay'ee na jaalata. Baay'ee na jaalata. Amma aangoo gaafan dabarsee kennu nin bu'a gamtaan abbootii Gadaa nin bu'a maaliif mul'ina ani qabuuf. Ilaalcha ani hawaasa keenyaa qabu, ilaalcha ani abbootii Gadaatii qabu, ilaalcha ani Gadaa qabu. Kana yoo yaadatan ni bo'u. Aangoon immoo daangaa qabdi. Aangoon daangaa qabdi. Amma Afrikaa keessatti garuu daangaa hin qabdu. Daangaa hin qabdu. Biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa fi Ameerikaa illee hin beeku. Afrikaa keessatti daangaa hin qabdu. Oromoo keessatti garuu sirna Gadaa keessatti daangaa qabdi. Kanaaf kan yeroo maraa'an sirna caale Gadaadha kan jedhuuf kana jechuudha. Kanaafuu atin daangaa sanirra hin dabartu. Daangaa sanirra hin dabartu. Atin gaafuma aangoo abbaa Gadaa taate akka sirnaan deebitee miidhagsitee kennitu beekta. Beekuun sirra jira. Yoo Gadaa keessatti dhalatte, yoo Gadaa keessatti guddatte, yoommoo Gadaa keessatti dhalachuu baatte, yoo Gadaa keessatti guddachuu baatte si qora. Gadaan bar siyaasa. Gadaan siyaasa. Gadaan amma siyaasa kana immoo
amma siyaasuma ammayyaa kana yoo beekte ittiin taphata. Yoo wallaalte immoo sitti taphata. Gadaan illee akkasuma. Yoo wallaalte gadaa keessatti yoo guddattuu baatte sitti taphata. Yoo gadaa keessatti guddatte immoo itti baacee warrattee akkan kunoo hin gadda utaalee gammadee. Baay'ee gammachuu guddaa. Akkasitti dabarsite. Ija keenyaan dhufnee argineerra daawwattoonnis yeroo isaan aangoo dabarsanii kennan ija keenyaan dhadhee kaameraa keenyaanis dhannee ilaaleerra baay'ee nama gammachiisa. Aangoo dabarsee kan kennu Afrikaa keessatti oduu biyyarraa hin baqatin, oduun du'in, waraanni tokko oduun kaasin, oduu ukkurri tokko hin ka'in, oduu sabni isaan unkuramin aangoo dabarsee kan kennu gadaa qofa jechuudha. Gammachuudha sirna bareedaadha fakkeenyuma dimokiraasii sirna gadaati gadumatti ana qaba karaa bareedaadhaan yaa ulfaatanii hayyoonni keenya warra hangafa keenyaati barsiisaadha inni isaanirraa gadaan bu'aa baay'ee baratti nun immoo fakkeenya isaaniitiin isaan karaa nagaa kanaan isaanirraa warra fudhachuu baay'ee itti gammada. Waan aangoo kennitan hin fakkaatan. Waan fudhachaa jirtan wayiyyuu fakkaata. Waan haaraatti gammaddan wayii fakkaata. Jireenyi atiin gaafa dura buutee warrattee hoggantu gaafa Oromoo yaaddu siyaasa kanaan walitti madaksitee siyaasa kanaan walitti baksitee siyaasni addatti waan hojjetutu jira sirni gadaa waan hojjetutu jira kanammoo walitti maktee warrattee walitti amaadessitee deemuun baay'ee sitti ulfaata. Yoo kana wallaalte immoo siyaasa fi gadatu walitti bu'a. Siyaasa fi walitti bu'a. Yaaddoo hamaa ture gaafani abbaa gadaa ture. Amma gaafani aangoo kennerraa akka barbaaden taa'a akka barbaaden ciisa yaadaaf yaaddoo tokko malee abbaa gadaa amma muudame kana duuba taa'ee itti hasaasa jechuudha. Kanaaf itti gammade. Miira hoggansaa ture suni darbeera amma kana booddee miira gammachuu miira xiqqoo boqochuu hoggansarraa immoo gaafa bu'an egaa kuni dhugaa dubbachuudhaaf aadaa Oromoo keessa malee aadaa kam keessayyuu waan jiru natti hin fakkaatu. Ituma mi'aawoti kunoo kan maali mootii jedhaniitti fufani sirni mootii kun waan mi'aawuuf hin bu'an. Yoo bu'ee silmuma kiyyatti itti fufuu jedhanii yaadu. Kan gadaa garuu addatti kunoo addunyaattis dimokiraasii dhugaa ta'uusaa agarsiistanii jirtu baay'ee nama gammachiisa. Egaa abbaan gadaa yeroo baay'ee abbaa gadaa erga ta'e booddeeti namni kan beeku guddina keessanii maal garuu isa duree dursinee immoo ijoollummaan abbaa gadaa ijoollummaan abbaa gadaa duraanii goobana hoolaa akkam ture ijoollummaa keessanitti eessatti dhalattanii eessatti guddattanii jireenyi keessan ijoollummaa akkam ture waan jedhu immoo tarii namni hin beekne yeroo baay'ee hin beekne waan jiruuf sanirraallee xiqqoo toonuu jettanii. Ani oduu abbaa gadaan ta'inii nama beekamaadha. Tokko hujoolee gurguddoo uummata Oromoo kanaa hojjadhee jira. Federeeshinii qonna Oromiyaa keessa hundeeffama. Yuuneemii Boora Dambal, Yuuneemii Maqii Baatu, warraaqsa qonnaan bultootaa keessatti nama beekamaadha. Nama beekamaadha. Kanarra darbee warradhee akka Oromiyaatitti goota misoomati. Goota misoomati gara meedaaliyaa 3 tan qaba. Qonna qottanii. Qonnaan qota jechuudha. Hulee misoomaa ka agarsiise ani beekamaadha. Goobanni kan dhalate godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa ganda waldaa qal'inaa iddoo addaa warabbo jedhu bara 1954 abbaa kan koo Hoolaa Irreessoo Bobbaarraa harmee tantoo Roobee Badhaasoo Duuberraa dhaladhe. Akkini dhaloota kiyyaa aayyoon tantoo haadha kiyyaa fi isa dhumaate abbaa kiyyaaf nama jahaffaadha. Haati tantoo bobbaa loonii keessa ciniinsifattee akka wantantoo hin jirti. Yeroo sani waan hin jiru manni yaalaa hin jiru. Galgala
loon galanii dukkan durrisa goobana beeyta goobana gizee waan goobanu goobana moggaasa kana achirraan argadhe maqaan goobana jedhu san achirraa argadhe moggaasa kana hayyootiyatu naa moggaase akkuma dhaladheen harmas qabatu hin dadhabde naan jette ati tantoo harma qabachuu hin dadhabde halkan guutuu bu'aan bultee kanumatti asi qabadhee bulee barii buna naa kennaniitan buna kana arraba irra si dibu arraba kan kee akkana gottoo gootu isarraan booda harma qabatte naan jetti bunaan dhangi'amallee jechuun hin danda'ama eegasii bunni na biraa hafeen beeku. Egaa ijoollummaan keessanoo mana barumsaa galtanii horii tiksitanii akkamitti ture? Horii oduu amma atinii qe'ee keessatti akkuma garaan gara gale waa hunda fuudhuu hammaatta naan jette atiti waa hunda fuudhuu hammaatta gaafan ka'ee deemu manguddootatti gadi bahe manguddoon teenya amma warri keenya irra caalaa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaadha. Saddeeqa dhaata gaaddisatti bahee warrattee saddeeqa dhaata gareedhanii fi dhuunfan dhaata. Ati nama qeerratti hoggattoo deemtu ilmaan larree'een qe'ii oolti jabbileen qe'ee oolti dhalattuun kana wajjin nani qabsoo godha bakka kana wajjin kaan nan baadhaa kaan nan yaabbadhaa nin kufaa nan ka'aa kan kanarraa hafe immoo manguddoon amma sa'aatii misaatiitti yoo dheebotan nan caqasa kaadheen warratti himaa tamboo hookan marroo fiduu fi aannan fiduu fi marqa achumatti fiduu fi achumatti nyaatanii kana dafeen ergaa manguddootana bakkaan gaa tajaajila gaafas irraa manguddoon goobanni nama lafa baduu moti jetti oduu jabbileen tiksinan loon dugda duuba tiksuu eegale. Warri keenya asiin haga saallamooyyee kan hin beeka warri amma namni saallamooyyee arsii keessaa sukaayii kana dheeda warri keenya durummaadhaan beekama. Abbaa torba geenya durummaadhaan anatti abbaa torba achiin immoo gara deebiftee warratteeti immoo arsii keessa amma carjigsa mooyyee kana dheeda warri keenya looniin. Kana fuutanii deemtu jechuudha. Kana fuunee deemna. Kana loon duubatti ani qaroodha bakka nan beeka waan hundaa nan laalaa. Jireenyi keenya naannoo Harazuwaay bishaanoo ol dhufee naannoo sanitti godaanna gamanaa godaanna. Oduma kanarra jiru oduma tiksu mataa kiyyaan immoo tikatti darbe bara 1967 immoo carraa barnootaa argadhe bara 1967 irgat babirat yoqatinna siraa zamachaa jedhan ama lafti kan qonnaan bulaa jedhame achi keessattan carraa barnootaa argadhe saniin mana barnoota burqaa caffee sadarkaa tokkoffaa achitti aga kutaa 5 baradhe achi gara maqii dhufe 6 fi 7 maqiittan baradhe 8 naannoo boteetittan botee jiddugala mana barnootaa kan jedhan achittan fudhadhe jechuudha. Qabxii argadhe saniin itti sufuuf gara baatoo hoggattoon deemu haalli naa mijaa'uu baannanan ofirra deebi'e gara qonnaa jechuudha. Bara 1975 Aadde Galaanee Guddisaa wajjin gaa'ela uummanne jechuudha. Akkuma barnoota dhiistanii galtan. Akkuma barnoota dhiisen gaa'ela uummanne eegan gaa'ela uummadheen booda immoo haati tiyya hin jirti obboleessi kiyya hin jira gaa'ela uummadhee gara barnootaa akkan deebi'u ta'e gara barnootaa yoon deebi'u maqii katoolikii kan jedhantu jira achitti 9 gara 11 darbee amma erga fuutanii booddee eega fuudhee booda jireenyi diinagdee kun baay'ee keessattuu naannoo boora fi dugda irratti baay'ee gadi bu'aa jireenyi keenya horii kana irra caalaa hodee leellisaa hin danda'ama jennee warra yeroo duraatiif aanaa booratii fi aanaa dugdaa kun seftineetiin jiraata garuu bishaan qaba seftineetiin jiraata hin danda'ama jennee hiriyoota tiyya wajjin kan akka Girmaa Maammoo akka Qorichoo Giraany
hiriyoonni tiyya Abbuu Daalee jajjaboo jira. Ijoolleen nuun duubaa immoo kan akka amma Daadhii Jaarraa Abbaa Dambalviyuu. Dambalviyuu Adaama. Nu duuban immoo ijoolleen jirtu. Kan akka Biyyoo Hoolaa kanneen taane kan akka Sooressa Baldaa taanee waarranne hin danda'ama jennee yeroo duraatiif namni hulee misoomaa banee dugdaa fi boora irratti namni uummata keenya oduu bishaan bira jiru biyyee fi bishaan wal qunnamsiisee hojjetatu oduu danda'u kan hiyyummaa keessa ture qabsoo keenyan yeroo sanitti self help development kan jedhan NGO tokko jira. Sa wajjin taane amma aanan dugdaa aanan booraa kuduraa fi muduraa fi jallisiidhaan kan beekamu akka godhe nuti jechuu hin danda'a. Nuti jechuu hin danda'a. Ajaa'iba. Kan kanarraa hafe immoo umman gamtaadhaan malee wanti nu hojjennu kun tokkummaadhaan malee hin ta'u jennee waldaa hojii gamtaa waldaa bu'uraatirraa ganda keenyarraa walitti buufnee yuuneemii boora dambal yuuneemii maqii baatu kana warri hundeesse nuyi jechaadha hiriyoota tiyya jechaadha hiriyoota tiyya. Baay'ee seenaa ajaa'iba. Achirraa kan hafe baqqaa diinagdee keessatti qonna keessatti hawaasni kiyyallee na jaalata yeroo duraatii tiraakteriidhaan qonnee ka agarsiifne Daadhii Jaarraa fa'aa wajjin qotiyoorraa gara mukaa fi qotiyoon taaggaadurra jennee tiraakterii ka agarsiifne nuyi jechaadha. Jallisii kan nu agarsiifne hiriyoota tiyya wajjin kana jechaadha. Achirraa kaanee waarranne Federeeshinii Qonna Oromiyaalleen boordii taanee waarranne hoggannee hin danda'ama jennee warshaa asallalleen warshaa daakulleen kan galaan jiru qonnaan bultoota keenyalleen dammaqsinee yuuneemii keessattuu yuuneemota yoon biraa deemu gara yuuneemii 50 waan ta'e amma naannoo Wallaggaa kana keessa Wallagga Afran keessa Baale kana sirriitti naannofne waan gamtaan qabu sirriitti sonsa gamtaan qabu bu'aa gamtaan qabu sirriitti hubachiifnee jirra jecha. Kanaaf abbaa gadummaa qofa miti abbaa waldaaleetis turanii jechuudha. Yeroo baay'ee namni abbaa waldaaleetiin sadarkaa hooggansatti beekamu kabajamoo obbo Hayilee Gabreeti. Hayilee Gabree. Isin immoo akka qotee bulaatti yuuneenota kana hundumaa hooggantanii Federeeshinii Qonna Oromiyaa keessattis gahee olaanaa taphattanii sadarkaa amma isaan irra ga'an baay'een isaanii namoonni bakka adda addaa jiran godinaalee adda addaa jiran akkuma isin jettan ni hubatu jedhee yaada. Amma yuuneenonni baay'een isaanii warshaa gurguddaa qabu, qabeenya gurguddaa qabu, gamoowwan gurguddaa qabu. Kun hundumti isaa egaa bu'aa namoonni duuba ta'anii aarsaa kaffalanii akka goobana hoolaa fa'aa kun jiraachuu isaaniitiin jechuudha. Kun baay'ee waan nama gammachiisu. Argitanii yeroo tokko tokko abbaa gadummaa qofaanii kan beekamtan garuu isa duuba kan jiru seenaa guddaan jiraachuun isaa nama ajaa'iba. Dabalataan immoo kan dhagee biyya alaattis deddeemanii jechuun dhagee maal hojjechuu deemtan? Yuuneemii waldaa hojii gamtaa keessatti naannoo Wallaggaa kana naannoo Macaa kana ana malee namni ergamu san na beekti hiriyoonni tiyya. Arsii Baale keessatti sirriitti na beeku. Hiriyoonni tiyya baay'eetu jira. Jimma irratti illee baay'ee na beeku. Amma gara biyya alaati dargii keessa suni dargii keessa yeroo dargii san qonnaan bulaa tattaafataa jiru biyyoota biraa akka laalan barattee biyyoota biraa akka laaltu carraa san argadhe muuxannoo biyya kam fa'aa deemte? Raashaa deemnerra Indoneeshiyaa deemnerra Kuubaa kana keessa deddeemnerra garuu biyya alaa yoo deemtee galtu sitti hin tolu. Qeetti galuu nama jibbisiisa. Qeetti galteeti illee noo jettee wanti achitti agarte sun asitti akkasiin ta'u. Akka namni yaade namaan ta'u. Wanti ati achitti agartuu fi wanti ati asitti agartu walitti dhufu. Egaa muuxannoo biyya alaarraa fudhattan jira biyya keessas immoo hojiin hojjettan. Inni kun hojii misooma wajjin wal qabatan baay'ee irratti kan akkasiin bobbaatan isin taasise. Gama qonnaanoo maal sadarkaa maalirra geessanii turte? Qonnaanii irra caalaa amma naannoo keenya sanitti boqqolloo, qamadii,
kanatu oomishamaa, jallisii kanatu oomishamaa. Kanumaan immoo mootummaan yeroo sanii mootummaan adda waa'ee qonnaan bulaa jajjabeessuuf qonnaan bulaan akka humna horatu akka miira argatu meedaaliyaaleen 3 qaba jechuudha. 3 badhaafamee badhaafamtanii muummicha ministeeraa yeroo sanii Mallas Zeenaawii harkaa fudhee jira, Bahar Daar irratti fudhee jira. As beeta mangistii irratti isa harkaa fudhee jira. Meedaaliyaa 3 qaba jechuudha. Kun baay'ee ajaa'iba. Namni kun wanni namaa galuu qabu namni hundumtuu hojii irratti bobba'e hunduma irratti jabaa kan ta'uu danda'u hojii duraan hojjechaa ture irratti jabaa ture moo hin turre inni jedhu mataansaa deebi'uutu irra jira. Namni qonna irratti jabaa ta'e abbaa gadummaa irrattis gaafa dhufu jabaa ta'e uummata isaa geggeessuu danda'a. Hojiiwwan misoomaa kaan irratti illee bobba'uu danda'a. Ijoollummaattuu abbaa gadaa ta'uu danda'a jedhamtanii wanti isin leenjifamtan jira, wanti isin beektan jira ture, seera safuu duudhaa Oromoo kana barachaa turtanii tarii nan ta'a guyyaa tokko immoo jettanii yaaddanii beektu akkam ture? Ani abbaa gadaa tan ta'e yaadeen beeku gonkumaa. Garuu warri keenya keessattuu amma sabni Jiillee kun Jiillee jechuun asiin laga Awwaashii caffee 3 qaba Jiillee. Caffee 3 qaba. Caffee Wanjii, caffee Qooqaa, caffee Dambale. Caffee Dambale. Warra Jiillee kun gadaan harkaa buutee hin beeku takka. Jaan Jiillee kana gadaan harkaa buutee hin beektu. Jireenyi isaaniitillee baay'ee horsiisee bulaa irratti kan hundaa'e. Jireenyi isaaniitillee baay'ee kan aadaa fi safuu irratti hundaa'e. Amma ani abbaa gadaa tan ta'a jedhee hin beeku. Garuu atini manguddoodhaan galmatu jira. Galma san keessatti hogganamtaa, duudhaaf safuu hin barattaa, mirgaaf dirqama kee hin barattaa gadaa keessatti maal akka atin hojjetuutu irra jiru. Qe'ee dargaggeessaa, qe'ee fardaa kana manguddoon ni gorsiti. Ni gorsiti. Keessattuu umrii dargaggummaatitti gara akkamitti akka diina deebiftu, akkamitti immoo hiyyummaa akka mo'attu, akkamitti immoo akka tiffattu, akkamitti akka qotattu kana manguddoon sitti himti. Amantaan kiyyallee waaqeffataadha bu'uurumarraa. Akkuma jirutti yeroo ammaa kana amantaan tokko tokkotti seeni malee uummanni jahan Jiillee kun waaqeffataadha. Duudhaa safuu wanna hawaasni isin qabu hunda ni barattaa. Sirna gadaa immoo hin hojjetta. Sirna gadaa hin hojjetta. Foollee dabballee irraa kaasee foollee gaammee itti makoo kana sirna hin geggeessita. Sirna hin geggeessita. Sadarkaa foollee gizee geesse immoo sadarkaa foollee taphattutti hiriyoota tanteetiin immoo achuma keessatti madaalamaa deemta. Hin madaalamta hiriyoota ta'e keessatti dargaggummaan kun ormii waan ta'eef namaa walitti buutaa. Kana sirriitti bakka inni baratta achi keessatti hiriyoota keetiin ni madaalamta. Ati madaalamaa deemta. Bakka ani jirutti tapha miira qabu, tapha jaalala qabu malee waliin dhabu namni wal dhabillee battalatti walitti araarama. Bakkan taa'ee ka'utti ani mi'aa hawaasa Oromoo malee Oromoon uduma mi'aawu, uduma itti mi'aawu hiyyeessan jedhu, dureessan jedhu, laafaan jedhu, jabaan jedhu wannan qabu maraa jireenyi kan koo harka irra caalu warra harka qalleeyyii wajjin amma dureessi tokko waan qabu kana hiyyeessa filleen fasas hin godhu. Akkanatti bancoorrateetuma qabee irratti du'a. Akkanatti soo qabde immoo si harkaa badaa akkanatti qabee waan radhee namni hedduu na jalatti keessattuu amma baatii waxabajjii kana baatii adoolessaa kana hawaasni keenya hin rakkata. Kana sirriitti hawaasa kiyya tajaajilee jira jechaadha. Achi keessatti madaalamaa dhufta. Si qofa oduu hin ta'in maatiin keetillee haati mana keetillee ni madaalamte. Amma kan daa'ima qabattee rakkatteetti dhuftutu jira. Yoo isiin amala badde ati amala toltee gatii hin qabdu. Isiin illee haati mana kiyyaa warra jaarsatti yaan fuudhee Galaanee Guddisaa Odaati. Nama guddaa naa olitti nama rakkataa yaadu jecha. Achi keessatti madaalamaa dhufta ka'atiin abbaa gadaa ta'uuf madaalamaa dhufta.
achirraa kan ka'e gaafa godaansi gafarsa kormaa ga'uun gara godaansatti dhufan gara godaansa achitti garuu araddaan jalaa hedduutu jira. Araddaa jalaa sanarratti jila hin hojjettaa, hin taphattaa, dagaagaa hin qaltaa, qarree hin qaltaa, bantii hin qaltaa. Kana keessatti waama taphaa, waama sirnaa malee abbaa gadaa tan ta'a jedhee yaadne dhufti ati namma godaansi hin ga'ee godaansi ga'ee jennaan gara gafarsa kormaatitti godaana jiilli. Gara gafarsa kormaatan dhufe amma. Gaafaan gafarsa kormaa dhufu amma ati quba hin qabdu namni kun achoo dhaqe abbaa gadaa hin ta'a. Akka jahanjiilleetitti teessoo sadi jira. Teessoo 9 qaba tuulamni. Tuulamni teessoo 9 qaba. Daaci 3 qaba, bachuu 3 qaba, jiille 3 qaba. Teessoo 3 san keessan dhufe ani bakka dhufe. Nan dhufee jennaan qaadhimamaa ta'ee nan dhiyaadhe. Akka eengaddaa san gammachuun hin jiru garuu. Gammachuun hin jiru. Yoo namni sirna beeku irraa fudhatte akkatti gammadanii afaan utaalanii furan agarte. Nama sirna hin beeknetti immoo rabbi si qabe immoo baay'ee tokkoon rakkadhe achi keessatti baay'ee tokkoon rakkadhe. Yeroo gadaa fudhattan. Yeroo gadaa fudhu baay'ee tokkoon rakkadhe. Mandara keessatti mandara keessatti. Oduu tuulamni araddaa jilaa qabu, oduu tuulamni tulluu jilaa qabu, oduu malkaa jilaa qabu, oduu tuulamni kana qabuun mandara keessatti fudha jechaadha. Akka koraatti fudhannee sin? Akka koraa bara gadaatiin yaade amma kaadha. Akka koratti kanan seenan deebisa jedhee amma tuulamni marsaa 66 bokkuudhaan bulaa ture. Marsaa 66 bokkuudhaan bulaa ture. Marsaa immoo 5 abbaa gadaatiin muudama abbaa gadaatiin bulaa ture. 71ffaadha jechuudha amma kun. Kan amma kenname kun. Abbaa gadaa halchiisaa baranbaraas lammaa baaruudha. Abbaa gadaa roobalee naggasaa naga'u. Abbaa gadaa birmajii bayyanaa sanbatu. Abbaa gadaa meelbaa ana jechuudha. 4ffaan ana. 5ffaan amma kan aangoo fudhate kana jechuudha. Achi keessatti gaafanii hawaasa kanatti gadi ba'u baay'een cinqame, baay'een rakkadhe. Baay'een afaan irraa ummanni keenya kun amma ummanni naannoo Finfinnee jiru, ummanni Salaalee kun, ummanni Bachoo kun keessattuu warri naannaa Finfinnee jiru kun, naannaa Bishooftuu jiru kun aadaa isaaniitirraa, afaan isaaniitirraa maqanii jiru. Gaafas nan rakkadhe. Xiqqoo garamitti jiilletti dhufa seeti. Amma gara Jiddaa, gara Liiban, gara Jiddaa, gara Liiban, gara Torban Oboo, gara Torban Oboo kan kanatu xiqqoo gadaa sirriitti qabate malee kun akka jiruun bara gadaatiyyaa keessa gadaan harkatti laaftee eenyummaa isaa dagatee jira. Bara gadaatiyyaa keessa kana dammaqsuuttan ka'e inuma milkaa'e keessattuu Bachoo keessatti haga Salaalee ga'u haga Darraa ga'u dhaqeetan sarara galchee gadaa 5 halchiisa birmajii roobalee muudana meelbaa kana kallattii qabsiisee jira jechaadha bara gadaatiyyaa kana keessa. Kan sanirraa hafe immoo tulluu ulfoowwan tulluu iddoo jila Oromoonni itti jilatu takka takkaan keessattuu amma qorannoo fi qo'annoo aadaa Oromoo kana wajjin ta'e tuulamni araddaa jira gara 56 qaba. Jaarroleen amma ka'atiin argitee warraan fuunetu jira. Kan algarratti hafan isaan bira ga'ee warradhee afaanii fuudhee keessattuu horaa Finfinnee fa'aa akka itti deebifne muudaa furii fa'aa akka itti deebifne malkaa hedduu malkaa duufaa Finfinnee tana keessa malkaa meeqa akka deebifne kanattan taa'e jechuudha. Kanattan taa'e saniin booda gaafa hoggaa 4 ga'u qorannootu jira. Waan hoggaa 4 hojjatte achi keessatti qorannoo san gaafan darbu ilaalamta gadaadhaan ilaalamta hoggaa 4tti san keessa darbee warradhee wanna hunduu naa sirraa'e haalli hunduu naa mijaa'e kunuu amma dhumarratti abbaa gadaa 5ffaadhaaf araddaa jalaatirratti
Aangoo dabarsitanii alangee dabarsitanii kenne jechuudha. Egaa bara gadaa keessanii baay'ee kan ittiin dinqisiifamu barri gadaa keessanii inni guddaan seenaa waggaa 150 ol malkaan Finfinnee cufamee ture. Carraan gadaan keessan fidee dhufe tokko malkaa Finfinnee hora Finfinnee irratti akka namni irreeffatu yeroo jalqabaatii fi carraa sana argachuu keessan. Seenaa guddaa kana keessatti carraan isinitti fiddee milkooftanii bakka kana gahuu isaatiif gammachuu akkamii isinitti dhagahama? Gammachuu guddatu natti dhagahama. Gammachuun guddaan gammachuu oliitu natti dhagahama. Keessattuu bara gadaatiyyaa keessa yeroo Oromoon abbaa biyyaa ta'e, yeroo Oromoon mirga fi guutummaan guututti itti fayyadame. Oduu Oromoon abbaa biyyaa ta'uu baate horti Finfinnee hin banamtu. Abadan hin banamtu. Horti Finfinnee hin banamtu. Yeroo baay'ee carraaqamaa ture hin banamtu. Gaafa Oromoon abbaa biyyaa ta'ee gaafa heera fi seera biyyaalessaa keessatti wanti Oromoon qabu jabaate Oromoon malkaa isaati irratti duudhaa isaati irratti keessattuu wanni Oromoon kalee itti fayyadamu irreessi keessattuu siinqeen keessattuu shinooyyeen wanti Oromoon itti fayyadamu kun boobeen kun bar gaafa Oromoon haalaaf waa jabaatu gaafa Oromoon aangootan harkaa qabaate. Malee oduu Oromoon aangoo harkaa qabaachuu baate wanti kun hin jabaatu jechaadha. Hin jabaatu jechuu barbaadetti. Horri Finfinnee dhugaa dubbachuudhaaf hora addunyaafis nama biyya kana uummata biyya kanaas maalummaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, aadaa duudhaa Oromoo akka itti mul'atu taasise jedheen amana. Egaa kun immoo carraa guddaadha isiniifis. Ergasiis immoo bakkeewwan adda addaa deemtanii saaqxanii kunoo dhakaa kooraa dabalatee bakkeewwan kanaan dura dagatamanii turan keessumaa yeroo darbees ka'aa ture bakka dhakaa kooraa sana irratti qabiyyee namaan qabamee bakka jiru irratti dhaxxanii gadaa taasiftan. Bakki sun akka seenaatti darbee yeroo hundumaa bakka Oromoon aangootti fudhatu akka ta'uuf bakka jabaa akka ta'uuf gara fuulduraatti immoo abbootiin gadaa isin duuba dhufan hundumti isaanii bakka sanatti aangoo walii kennuu akka danda'aniif maaltu hojjetamuu qaba? Bakka sanatti maaltu hojjetamuu qaba jettanii yaaddu? Oromoon Tuulamaa kun tulluu hedduu qabaa. Tulluu hedduu irratti sirni hojjetamutu irra jira. Malkaa qaba Oromoon malkaa hedduu irratti wanti hundi hojjetamutu irra jira. Amma fakkeenyas hoggattoo sii kaase bara gadaatiyyaa keessa waatoo daalachaa, tulluu yerer, tulluu wacacaa, tulluu eegduu kanarratti amma irreessi abraasaa hin godhamu. Hoggaa 8 kanarra irreessi abraasaa hin godhama. Duraan jira jedhamee irreessa tulluu fi kan malkaa jira jedhamee dubbatama malee wanti arginee beeknu hin jiru. Kanaafuu hin godhama. Kanarraa kan ka'e immoo malkaa hedduu akka malkaa dubar malkaa duufaa Finfinnuma kana keessa akka malkaa ooshoo malkaa hedduu kan halkan malkaa dubbisaa kan akka malkaa caffee hedduu sirni irratti godhama. Sirni kun achirratti jabaatutu irra jira. Hawaasan jabeeffamutu irra jira. Kallattii qabatee jira jechuudha. Bara gadaatiyyaa keessa kallattii qabatee jira. Seenarraa gara seeratiitti dhufee jira. Gara seeratiitti dhufe hoggattoo jedhu qabiyyee argatee jira jechuudha. Dhaloonni yoo bakka bu'e sallaala jechuudha. Itti bal'isa malee kanaan booda wanti rakkina uumu hin jiru jechuudha. Gara dhaka koraatiitti gizee dhufne siidaan dhaka koraa kuni bakka hujuba tuulamaati. Abbaa tuulama sadeeniiti. Oduu seenan kan baduuti. Oduu seenan kan awwaalamuuti.
Oromoo Tuulamaatiif badaa Oromoo Tuulamaa seenan jalaa badde hin banne har'aa seenee jirra. Amma immoo kallattii qabatee jira. Keessattuu caffeetumaati irratti keessattuu iddoo dhaka koraa kanarratti iddoon ardoolee jilaa hunduu keessattuu warri Finfinneetti dhiyoo jiran kun akka horaar sadii akkas ta'utu irra jira. Iddoo seenaa, iddoo boqonnaa, iddoo qorannoo fi qo'annoo, iddoo biyya alaatii dhufanii ilaalan, iddoo teessoo hayyuu caffitaa isa kana fa'aa. Kuni misoomutu irra jira. Kuni yoo asii amma keessattuu amma Tuulama kana wanti jabeessu, Tuulama kana wanti onnee kennee fi wanti mul'ina kennuuf magaala Finfinnee tanatti dhiyoo waan jiruuf magaalli Finfinnee immoo teessoo magaala guddoo Oromoo waan taateef teessoo magaala guddoo Itoophiyaa, teessoo magaala guddoo Afrikaa, idila addunyaa dippiloomaatonni hedduu waan as jiraniif waan Tuulamni hojjetu kana hin argu. Kuni yoo babal'ate amma Dirree Sheek Huseen, Soofuu Umar akkanatti amma kan bakka bakkatti amma misoomaa jiru kun misoomni kun akkanatti sirriitti itti cumutu irra jira. Keessattuu amma dhaka koraa irratti kanaan booda halangeen Tuulamaa mandara keessatti yookaan immoo naannootti hin kennamtu jechaadha. Yeroo duraatiif bara Gadaatiyyaa keessa akkanatti kan wannoo godhamte kun iddoon sun amma safaraan qabamee jira. Safaraa dargii gizee dargii saniini. Namoonni achi keessa jiru illee saba Oromootii moti si ijaa'iba. Oromoon gurguratee keessaa yaa'e. Kan ammoo kabajamoon pirezidaantiin keenya waadaa galee jira akka misoomu barbaanna. Naannoon sun akka misoomu barbaanna. Egaa yeroo darbes sirna walharkaa fuudhinsa alangee keessan irratti kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanii turanii. Isaanii wajjiniin waan nageenya Oromiyaa fiduu irratti gadaa keessan irratti waan hojjettan qabdu qaama dhimmi ilaallatu hundumaa. Nagaa jechuun waan guddaadha. Nagaa jechuun nageenyi jiruu ilma namaati. Jireenya sa'aa namaati. Nagaa jechuun bakka nagaan hin jirre amma mukni illee, saan illee, namni illee nagaan qabu jechaadha. Nageenyi kanaaf kan jireenya ilma namaati jennu. Jireenyi jechuun jiruu ilma namaati. Jiruu ilma namaa kan laafaa, kan jabaa, kan ajaa'ee, kan urgaa'ee nagaa keessa nageenyi jira jechuudha. Nagaa keessa nagaa jira jechuudha. Ibiddi daaraadha jechuudha. Nageenyi immoo misooma dhalcha jechuudha. Keessattuu bara Gadaatiyyaa keessa Oromoon waldhabbiin Oromoo baay'ee hiriiba na dhoowwe waldhabbiin Oromoo. Kan itti bullu gadaadha. Ilmaan abbaa gadaati. Afaan tokko dubbanna, duudhaa tokko qabna, safuu tokko qabna. Maaltu nagaa nu dhoowwe Oromoon maaltu nagaa nu dhoowwe. Waan immoo hojjennu immoo itti quufisa dhabne amma waan ijoolleen abbaa gadaa ijoolleen paartii Biltsiginnaa kun hojjetu itti quufisa dhabne obsa dhabne maalifiini wanti obsa nama dhoowwu jira. Wanni immoo obsan jira. Keessattuu amma Oromoon mootii biyyaa tokkottoo jennu waa tokko keessatti yaadutu nama jira. Warra hoggaa 150 wajjin nu bulche nu bite wajjin dorgomaa jirra bara mootii taane hoggaa 150 warra nu bite warra eenyummaa keenya balleesse wajjin dorgomaa jirra jechuudha. Warra siyaasa harkatti naqate, warra diinagdee harkatti naqate. Biyya alaatiitti siyaasa harkatti naqate, biyya keessatti diinagdee harkatti naqate. Warra isaan wajjin dorgomaa jirra jechuudha. Kan san irraa hafe immoo warri ammoo hoggaa 30 nu bulche, warra isaan wajjin wal'aansoo jirra jechuudha. Uummanni Oromoo kana hubatutu irra jira. Kun immoo jabina Oromoon qabuuf, jabina lafee Oromoon qabuuf, gootummaa Oromoon qabuuf malee warreen kana wajjin wal'aansoo irra jirra. Oromoo wal'aansoo irra jirra. Kanaafuu ilaa fi ilaadhaan gatteenyii rakkina keenya furatu oduu nurra jiru. Wal dhamaasuun kun, wal unkuruun kun keessattuu amma qonnaan bultoonni Oromoo, keessattuu amma haawwatiin Oromoo, daa'imman Oromoo nagaa hawwitee jirti. Nageenyi immoo dubbataniidhaan dhufu immoo hunduu yoo nagaa hojjete gara kuufama nageenyatti dhufee nagaa furdaa tasgabbii qabu uuma jechuudha. Kanaafuu
uummanni keenya illee nagaa barbaadee jira. Aangawoonni keenya illee nagaa waaraa buusuuf, nagaa dhugaa buusuuf itti yaadutu irra jira. Harkaan wal qusataatum gattaa'amee waarratee mari'attu irra jira. Marii fi marabbaadhaan rakkina keenya hiikatutu nurra jira. Ammas Oromoon yoo araaratti deebi'ee marii fi marabbaadhaan waan kana hiikatuu baate wanna baddutu nutti deemaa jira. Kanaan booda Oromoo wanna baddutu nutti deemaa jira. Agartee jirta atilleen amma warri nyaata barate bishaan alalfataa jira. Oromoo kana ammas cabsuu fi yoo walii galuu baanne caccabne burkutoofna. Yoo walii galle immoo hoggaa dhibba har'aatu nun cabsan. Kanaafuu Oromoon mootii ta'uu keenya beeknee oduu walii gallee ka jedhu yaada qaba. Baay'ee yaada dinqii fi dhugaa dubbachuudhaaf namni hundumtuu namni Oromoo ta'ee hawaasa kana keessa jiraatu hundumtuu yaada hojiirra oolchuu qabu. Qaama hundumaafis immoo ergaan nuti dabarsinu waliigalteedhaan marii fi marabbaadhaan akkuma jettan nagaa bu'ee qe'een Oromoo hundumtuu nagaa ta'ee akka jiraatu hawwii keenya dhaabna nutis akka showuu keenyaatti. Egaa dhakaa koraa irratti seerawwan ba'an yeroo darbe keessa baay'ee kan ajaa'ibaa ture seerawwan haaraa hedduu tumtan. Keessumaa immoo dhimmi namoota hojii harkaa hojjetan, keessumaa namoota sibiila hojjetan, namoota uffata dhahan jara kana irratti seerri ba'e. Keessumaa gumaan isaanii gumaa namoota kaanii hundumaa wajjiniin walqixa haa ta'uu jettanii seerri sin murtanfaa jira. Seerri kun maal fakkaata? Seerawwan haaraa kan biroo kan namni hin dhageenye moo yoo jiraate carraa kanaan yoo nutti himta? Seeronni amma waggaa tokko guutuuf paartiin miseensa muudanaa irratti mari'ataa bahe seerota gadaa keessatti heeraa fi seeratu jira. Heerri ittiin bo'amu seerri tumamaa ture. Waggaa tokkoof seera dinqisiifatte Oromoonni dinqisiifatte jechuudha. Kaleessa amma wanti Oromoon qabu harkatti tuffatame. Sabni Oromoo hin ceesisame jedhamee yaadame. Wanti Oromoo gara diinagdeetitti fida jedhamee yaadame harkatti tuffatame. Kana keessaa amma warra suphee hojjetu kana fa'aa tuffatamaa turan. Warra suphee warra sibiila rukutu kana tuffatamaa turan. Kan kanarraa hafe immoo sabni tokko hin jira amma saba waataa kan jedhan. Sabni waataa sun isaan malee nuun ta'u wantumartu. Waan suni hangafa keenya, hangafa Oromooti. Oromoon damee Booranaatii fi damee Bareentuu qaba. Damee Booranaatiifis damee Bareentuutiifis hangafa waan kun alangeelleen isaanirraa fudhanna. Halangeelleen isaantu nu baalcha jechuudha. Achi keessatti keessattuu kanarraa kaaf waa'ee ayyaantota qaallichaa uuqaaf jedhanii warratanii nu harkatti tuffatanii waan akka nu ol hin jenneef nu harkatti tuffatamaa turan. Bara gadaa muudanaa keessa kun immoo sirritti hubatame keessattuu amma warri sibiila baqsu warri injineeringii ta'e kun. Isatu na ajaa'ibe. Keessumaa kan warra sibiila baqsee sibiila tumee hojjetu akkaataan itti dhakaa koraa irratti dhageenye baay'ee nama ajaa'ibsi. Isaantu hojjetee roopilaa samiirra barsiisa. Kan jechuun waan modern waan injineringii ammaa kana wajjiniin tokko jarri injineroota jechuudha. Kanaaf gumaan isaanii wal qixxeedhaa jettan. Gumaan namaa yeroo kamiyyuu qixa. Kaleessalleen sabni kun akka gadaantummaatitti ilaalamu amma hojii isaaniitti mo'atanii jiran. Keessattuu warra gogaa miidhasu, warra gogaa tolchu. Keessattuu amma wanni gogarraa hojjetamu bu'aan gogaa warra kana fa'aatu tuffatamaa ture beektaa. Kanaafuu warri kun ta'e jedhaniitii siyaasaa fi akka Oromoon ol hin jenne, akka Oromoon diinagdeen horanne, akka Oromoon qaroomina horanne akkas godhan jechuudha. Oromoon qaroomina hedduu qabaa. Waan namaatitti fayyadamullee hin barbaadu Oromoon. Amma maankaa amma sibiilaa kana Oromoon barme gaafa horiitirraa boce oduu hoggaa 3 hoggaa 4 lafa jala taa'ee kan
wannoon godhan hin zaanne Oromoon qaroomin Oromoo waan hedduun gaachana amma poolisiin Oromiyaa akkanatti qabatu sun agartee dur Oromoon immoo gogaa horsiisatii fi gogaa roobitirraa hojjate waraana fi dhakaa waraana dhakaa goraadee ittiin akkanatti ofirraa qolataa ture. Oromoon warra akkanatti qophee qoratee godhate akkanatti qophee qoratee warrate. Kopheen keessan kunis warra akkanatti godhate. Uffanni keessanis kan harka keessan irra jiru sibiilli faaya kun. Kanaafuu wanti kuni warra diina keenyaa warra Oromoon tolletu akka bushaan godhe malee kanaafuu amma bara gadaa mudanaa keessa wanti tumame waan gaariidha. Waan gaariidha. Waan gadaantummaa kalee ture san olaantummatti ol fidu waan gara hammayyaatitti fidu. Waan hammayyaatitti fidu. Darbee amma Oromoonni tokko illee hojii kana akka hojjetu eegalan sirriitti hubadhee jira jechuudha. Sirriitti hubadhee jira. Maarree nutis immoo akkuma isin eengadda miseensota gadaa keessanii kabajaadhaan teessanii uwwiftanii hanga dhumaatti teenyee isin ilaalaa turree isin uwwisaa turtan kennaa turtan malee nama isinii kenni hin argine gaafa sana maarree nutis akka gammadaa shootti gaabii uwwisuun irra jiraataa jenne. Agana gaafadhu. Kan karrayyuuti. Kan karrayyuuti. Agana gaafadhu. Akkasii nuunis badhaasi keenya kana fakkaata. Egaa daawwattoota keenya akkuma amma dubbachaa turre kanaan anis har'a akkasittiin bareedeen dhufe. Tuulamticha fakkaadheen fakkaata. Shimala amma kanatti uffannaan. Shimala barbaachisa. Egaa yerootti aanu waanan dabse kan ammoo guuttadhe. Waan yuumni naan jedhe guuttadheen dhiyaadha jedhee yaada. Egaa abbaan gadaa muuziqaan dhaggeeffatu eengadda yeroo isin utaaltanii muuziqaa wajjiniin wallistoota wajjiniin gammaddanii sirbaa turtan argaa turre. Inni dhaggeeffattu muuziqaa eenyuufaa dhaggeeffattu? Muuziqaa jechuun weelluu nan jaalla. Baay'een jaalla weelluu. Har'allee reediyoon gurra kiyyarraan bu'u. Reediyoon ganama galgala hangan ciisutti televezyiinii ilaaluurra reediyoo dhaggeeffatu naa. Reediyoo dhaggeeffatu naa wayyaa. Gammadaa shoo ilaaltanii? Laaleera. Laaleera gammadaa shoo. Sirriitti ilaalee jira. Sirriitti ilaalee. Weelluu eenyuufaa jaallattu? Weelluun ani jaaladhu hanga ammaatitti kan Wasanuu Diidoo fa'a. Kan eenyu Laggasaa Abdii fa'a. Laggasaa Abdii fa'a. Kan Laggasaa Abdii fa'a. Warra durii kana warra durii kanan jaaladha. Warra Anxila'uun fa'a. Anxila'uun fa'an jaaladha. Achi as hoggattoo baane immoo gurbaan ammaa hin gadda sirbee Raayyaan sirbaa gahee daarii ambaa jedhu sun ijoollee jilleeti sirriitti waa'ee gadaa taphate. Amma aartii keessatti amma ijoolleen teenya waan gaggaarii kan taphatteetu jira. Amma waaritee furii fa'a jaalala keessatti. Warri immoo walitti makeettis taphatu sin jira. Haala ammayyaa kanaan. Wama dursaniin oduu taphatanii waan gaariidha. Keessattuu amma eenyuufaa Useen Amaanoofaa baay'een jaalla sirba isaanii. Amma gizee inni shaallooffaa jedhee taphatu faa lolli makkoon qabu rakkoo nama kaa'aa jedhu lola nama seenee arge jira. Makkeeffattu beeke. Kanaafuu amma waan babbaay'eetu jira ijoolleen teenyaa. Ijoolleetu babbaay'eetu jira. Galgala fa'aa teessanii muuziqaa keessa keessanitti gungumtan fa'aa qabdu yeroo ta'u? Nan gungumaa. Muuziqaa eenyu fa'i? Sagaleedhaan nu jechuu dandeessu? Kan isaanii oduu hin taane. Kanuma beektan, kanuma aadaa yoo ta'u. Qonna keessatti fa'aa akkamittaan akka qotadhu gunguma ture. Gadaa keessatti akkamittaan akka gungumu ture. Mee muuziqaa gadaa tokko itoo nu jettanii? Tokko waa'ee jaalalaati. Tokko immoo waa'ee maatii kiyyaa, waa'ee maatii kiyyaati. Akkanan jedhe gadaa keessatti. Horteetuu lama jiillee warri irreessoo bobbaa dureessa mooruu ootaa arjaa harka sabbooqaa hoolaa irreessoo goota onnee xuxxubaa jiillee maratu beekaa
goobanni fiixaa isaati goobana leenca hoolaa leenca irree irbooraa lallabaa qubameetii qixetu taa'ee eegaa alangee kennuuf deemta baalli buqqisuu geesse kana raawwatuu malee warra sanyii ayyaantuu abjuudhaan maal dhageesse kanan taphadha. Kanan taphadha amma immoo qonna keessatti immoo amma waan si dhibu taphatta. Gaara saaphoo irraa geessi cookkise gaara saaphoo irraa geessi cookkise irsa harbuutti qabee niitii kidoo boochise maaloo jedhee boobaate gorbi isaa wal maree san namaa ishee jedha namni dunyaa boba'e goobanatu si qabee abbaa gadaa taateeti uummanni martuu si jaalata. Koorniyaan lamaanuu si jaalata. Sitti funaanuu waan hundaa jaalala qabdaa hin quuftaa amma kaa'atin safuu eeggatta safuu qumbii eeggatta amma safuu san warra dirqamaan garantaanis oofutu jira kana maalan jedhee Oromiyaa naanna'ee innan gadaa lallabuu Oromiyaa naanna'ee innan gadaa lallabuu shamarran natti kaatu suuraa ka'uuf cinqamuu na bira yoo gaana foorri koon urgaa guntutaan na tuttuquu takkaa qalbiin nan banne takka ijaan hin laalle safuun qumbii waan jirtuuf alangee kennuu gahe dargaggummaan hin dhufne amma fuudhuun barbaada ta ulaagaa guuttan shamarran eessa jirtu. Kana booddee nayyamamaa? Akkasii? Haadha warraa tokkuma qabdu miti? Haadha warraa tokkuma qaba. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee gara ijoollee 13 qaba. 13 keessaa takka qofatu na jala armii ta'e. Ijoolleen 12 doktoroota, injineerota kan biroos hin jiran. Ijoollee 13. Ajaa'iba! Baay'ee bareeddanii dhuftanii har'a. Uffannaan keessan kuni uffata aadaa Oromoo Wallooti. Kan harka irratti godhattan kun kan morma irratti godhattan kun akka gadoomatti hiika mataa isaa qaba jedhee namana maal fa'ii achumaan dhaloonni kunis habaru jedhee. Amma uffata Oromoo gola maraa nan uffadha. Kan Booranaatiin nan uffadha. Uffata qofaa miti seenaa isaaniitis beekus irra jira. Kan sikkoo mandoo ka Oromoo Gabraa ka Oromoo Tuulamaa kan Oromoo Walloo uffanni namoonni uffadhu kun ka Oromoo Wallooti. Maranni kunillee ka Oromoo Wallooti. Uffata hundaa nan jaalla. Oromoo hundaa seenaa isaa baay'een keessa bu'ee beekuu baatu nan beeka. Uffanni Oromoo Walloo kun Oromoo jabaa. Oromoo irra jabaati Oromoo Walloo kun. Maaliif Oromoo Walloo kuni naannoo Amaaraa keessa kan jiraatu. Naannoo Amaaraa keessa jiraata. Naannoo Amaaraa keessa hoggattoo jiraatu saboota biraatiin marfamee jiraata. Achumatti garuu sabboonadha Oromoon Walloo kun. Yeroo sadii dhaqee Oromoo Walloo kan keessattuu saba Jillee kan jedhan achittan arge. Oromoon achi jiru kun sabboontota dureeyyiillee dhalleeni. Duudhaaf safulleen qabu ka Oromoo Wallooti jechaadha. Kan Karrayyuulleen uffataan ture. Seenaa isaaniillee sirriitti beekaa ture. Kan Karrayyuu immoo nuti dabalatee jirra. Atilleen kunoo har'a dirriba narra tuuftee jirta. Kan Karrayyuuti. Harkarra inni jiru kun. Harkarra kan jiru kun amma asirraa wannotu ture. Uffata kana wajjin hin deemu maree irbooratu ture. Asirraa hoggattoo sii kaasee marangaa kun amma marangaadha. Gadatu qaba kana gadatu godhata. Marangaa diimaa ji'a. Marangaan diimaan kun Oromoon kalees warra ati nama duratti tuffatan jettu san isaan tutuma kana. Isaan tutuma kana as hoggattoo gadi buute immoo manni Walloo kun manni Karaamaa Walloo kun tamsee qaba. Albuu adda addaatirraa kan faayame isa jechaadha tamsee qabu. Kun amma bakka hedduutti hin argamu jechuudha. Bakka hedduutti hin argamu. Achirra hoggattoo buutee jette kun albuu iddoo durraa daa'imman illee as keessa jira. Sittiin himu malee malee
Warqiin illee as keessa hin jira sitti himu malee kan kanarraa hafe kuni ilkee horsiisati. Gaafa takkittii kan akkana qabdu san ka isaati kun ilkee isaati. Kun immoo ilkee arbaati. Ilkee arbaati. Kanaa gadi kan jiru sagaayyuu jedhama. Sagaayyuu jedhama. Kanaa ol immoo kun immoo maracii jedhama. Maracii jedhama. Irboora uffata kana wajjin hin deemne malee bakka kanarra jira jechuudha. Warra qabutu jira. Kuni amma Oromoorraa saamamee deemee jira hin argattu. Oromoorraa saamamee deemee jira hin argattu. Warri keenya immoo akka carraa ta'ee jila coonii waan ta'eef jila coonii kana keessa warri keenya ayyaantudha. Achirratti galma sanirratti achirra ture jechaadha. Achirra ture. Achirraa gaafa inni baagadaa ta'u kormaa fi goromsa kennee baalfadha jechuudha. Amma gaafa amma raayyaa qaalu hin deebi'a gara galmaa. Gara galmaa deebi'a. Egaa Abbaa Gadoo waggootni 8 bulchaa turtan kana keessatti wanni itti gaabbitan otoon kana godhee jiraadhe wanni jettanii qalbiitti si nafe jira. Bara Gadaatiyyaa keessaa wanni hedduu milkaa'ee jira. Waan hedduu hojjedhee jira. Nama waan taateef fe'iin kan keen guutu. Ani immoo Waaqa galatan galcha. Waan hedduu milkaa'ee jira. Waan hedduu milkaa'ee jira. Siyaasa keessatti, diinagdee keessatti, gadaa keessatti waa maraa danda'ee dandamadhee halangee karaa nagaatiin dabarsee kennee jira. Wanni ani immoo Oromiyaa keessatti itti milkaa'in jedhee wanni ani oduun kana godhee jedhee wanni ani itti gaabbu keessattuu Oromoon nageenya dhabu. Nageenya jechuun waan guddaadha. Silaa gadaan nagaa buufti. Nageenyi mi oduu Waaqayyo nu erge yeroo gabaabduutti bu'a. Yeroo gabaabduutti waan gabaabduun bu'a nageenyi bara Gadaatiyyaa keessa carraan ani hanga Oromiin koo jirtu garaana nyaattu hanga Oromiin koo jiru sammuu na nyaattu nageenya dhabuu Oromooti. Nageenya dhabuu Oromooti. Walii galuu dadhabuu Oromooti. Walitti quufisa dhabuu Oromooti. Waan ati hojjettu sammee oduu itti quufani dhuguma jedhanii oduu itti quufani har'a kana hojjetee boru kana hojjeta jedhanii oduu ala taa'anii oduu maddii goranii balaaleffatuu baatanii oduu mee gargaaranii oduu wal gargaaranii waan raajii hojjeta Oromoon. Oromoon waan raajii hojjeta. Misoomalleen amma Oromoon amma kan eegale kun keessattuu magaala guddoo Finfinnee keessatti Adaamaa keessatti darbee warrattee haroo misoomsuu haroota tulluu misoomtuu kana keessatti wanni Oromoon hojjetu waan gurguddaadha. Kana oduu wal gargaarree oduu nagaa buufnee Oromoon nagaa dhabuun baay'ee tokko natti dhaga'ama. Rafee dammaqulleen kanuma yaada'ani. Wanta ta'eet achi as nuti deemaa jira. Waan kana uummanni Oromoon agarre. Hin agarre wanna Oromootti achi as deemaa jiru kana. Wannumti harkaa nu qabnu tuni nu harkaa buunani kana caalaa dhumna Oromoon. Wannumti amma harkaa qabnu tuni wannumti amma tuffannu tuni wannumti amma Oromoon aangumti Oromoon harkaa qabu harkatti tuffatan kun tunumti nu harkaa buunan Oromoon hin jiru jecha. Oromoon hin jiru jecha. Badii kana caalutu buqqaatii kana caalutu kufaatii diinagdee kana caalutu kufaatii duudhaaf safuu kana caalutu nu qunnama jechaadha. Kanaafuu Oromoon tanatti rarra'uutu irra jira. Tanatti rarra'uutu tana gabbifatutu irra jira. Sirna kana qabannee waadhannee jibba aanga'aatii jibba paartii tokkootii jennee wal balleessuun nurra hin jiru. Gatteenyee rakkina keenya haa furannu. Tanatu garaana nyaata jechuu barbaade. Seenaa waggoota 8 darbanii kan hojii keessan keessatti hojjechaa turtan barreeffamaan kitaabaan ta'uu danda'a. Bifa fiilmiitiin dookumentariidhaan ol kaa'uu ta'uu danda'a. Karoorri keessan fuulduraa maali? Maal gochuudhaaf? Seenaa kiyya gara kitaabatiitti jijjiireen humna dhabe katabuuf. Jijjiirameera? Imala gadaatuu lama. Imala gadaatuu lama gara kitaabatiitti jijjiirame na harkatti hafe jechuudha. Na harkatti hafe. Barreeffamee moo? Barreeffamee bakka lamatti tokko
waa'ee sirna diinagdee Oromoo Tuulama Jiillee diinagdee Oromoo Tuulama Jiillee ka jedhu Oromoon Tuulama Jiillee kuni caffee lamarraa buqqa'e. Caffee lamarraa caffee Wanjiitiif caffee Qooqatirraa buqqa'e. San bu'uurarraa kaasee tokko kitaaba sanii lammataa immoo imala gadaa Tuulamaa bara gadaa abbaa gadaa goobana oolaa bara gadaa milbaa ka jedhu gara kitaabatitti maxxansuuf amma gara kitaabatitti maxxansee ija gurra ummataatiin nangaan ka jedhu abdiin qabu. Carraa kanaan ispoonsaroonni kitaaba kana ispoonsar gootanii kitaabni kun uummata bira gahee seenaa isaan amma nutti himuu hin dandeenye baay'ee yeroo gabaabaa kana keessatti sa'aatii tokko keessatti waan bal'aadha kanaasufne garuu otoo haasofne taa'a bullee waan xumuramu waan hin taaneef asirratti dhaabaa waan jiruuf seenaa gurguddaa kana immoo barachuu irraa beekummoo barbaanna waan ta'eef kitaaba kana adaraa isiniin jedha nu maxxansiisaa deeggaraa isinis deeggarsa muraasa yoo gaafattan qaamoleen adda addaa isin gargaaranii kitaaba kana isin maxxansanii eebbisiifna jennee abdii qaba. Waan baay'ee of keessaa qaba. Seenaan Oromoo Tuulamaa kun keessattuu Oromoon Tuulamaa kun amma Jeneraal Taaddasaa Birruu Baalchaa Abbaa Nabsoo jenna malee warri sanii as jiru namoonni gurguddoon waan gurguddaa hojjetanii jiran. Keessattuu Oromoo Jiillee keessatti, Oromoo Daacii keessatti, Oromoo Bachoo keessatti warri seenaan isaanii akka tasaalloo waame baay'eetu jira. Sanilleen achi keessatti hammachiisee jira. Gaafa waan inni jedhe gurraa fi ijaan isin gaaka jedhu abdii qaba. Abdii guddaadhaan eeggan. Dhumarratti amma isin yuuba dargaggoota hedduutu isin ilaalaa jira TVdhaan taa'ee dargaggoo Oromoo araada adda addaatiin qabamanii aadaa ofii dagatanii duudhaa ganamaa dagatanii karaa adda addaarra faca'anii jirantu jiru. Isaan kanaaf akka yuubatti akka gorsaa jabaatti dhaamsa akkamii qabduuf maal nuu dhaamtu? Keessattuu amma dhaloonni sadarkaa qondaalaa sadarkaa fuuldura jiru gulantaa sirna gadaa keessatti sadarkaa qondaalaa kan jiru amma mirgaa fi dirqama ofii beekuutu irra jira. Kalloleetillee diina Oromoorraa dachaasu sadarkaa qondaalaa warra jiru kana warra foollee kan hiyyummaa loleetillee hiyyummaa injifatee misooma fidu. Kan immoo kalaqa biraatillee fidu kan barateetillee waa mara danda'e baratee waa mara hoggattoo jennu kan doktoroota ta'u kan injineroota ta'u asii dhaloota kana keessa jechuudha. Dhaloota sadarkaa qondaalaa keessa jiran kana jechuudha. Sadarkaa foollee keessa jiran jechuudha. Kun guddina biyya takkaatii guddina Oromootii gahee guddaa qaba kun gahee guddaa qaba. Oromoon sammuun Oromoo kun sammoota saboota biraatiin walitti dhufu dameen Booranaatuun sammuun isaanii baay'ee cimaadha. Kan biraa laafa'a jechuu oduu hin taane kanaafuu amma Oromoon damee Booranaatiif damee Bareentuu kun dhaloota namni kun hin du'aa kun bakka bu'aa kun hin du'aa kun bakka bu'aa atini gaafa dhalatte sanirraa seenaa hojjettee darbuutu sirra jira. Seenaa hojjettee darbuutu sirra jira. Seenaan immoo abbuma itti yaama. Seenaa Oromoon qabu kan amma lallabamu kana agartee jirta Aadoo irratti, Maacoo irratti. Kana seenaa haa hojjetu dargaggeessi keenya. Seenaa haa hojjetu. Humna isaa akka hin qusanne. Humna qabuun aduu rooba. Akkan jenne haa hojjetu hojiidha. Wanti gadheen ilma namaa hiyyummaadha. Gadaduu namaan hiyyummatu namaa gadisi godha hojjechuudha. Abdii kutatuu miti. Obsa horatutu immoo namarra jira. Obsa horatu waan barana dhaban bara garee akka argatu obsu Oromoon bara obsatti beekamaadha. Obsineetimi dandeenyetimi kanarraa as eegnee abbaa biyyaa taane obsaan dargaggeessi keenya oduu yaada garagaraatiin sammuun isaa garasin deebisin uf amaadessee waar'atee
yaada fi koor qalbiidhaan gara hojiititti akka bobba'u argatus dhabus abdiidhaan akka eeggatu araada adda addaatiin araada garagaraatiin keessattuu waan biyya alaatiin nuti dhufu kan wanti biyya alaatii dhufu kun badaadha keessattuu amma sooshaal miidiyaa kanarratti wanti godhamu akka itti uffatan akka itti dubbatan Oromoon kalee safuu qaba akka itti uffatu qaba koorniyaan lamaanuu koorniyaan dhiiratis koorniyaan shamarraniitis ka alaasan dhiifnee waardhannee keenyaa waamni miidhagu waan baay'eedha akka ati nammatti uffatte kun agartee suufii biyya alaatitti rarra'urra keenya kana jabeeffachuu keenya kana ammayyeessutti as geessanii jirtanii dargaggeewwan dirqama guddatti isinirraa eegama isiniin jechuu barbaadeeti. Kabajamoo abbaa gadaa duraanii Yuuba amma goobana hoolaa waliin turtiin nuti baay'ee mi'aawaa fi hedduu beekumsa gadi fagoo irraa arganne sababii yeroo keenya qofaaf asirratti xumuruudhaaf dirqamna. Yeroo keessan qaaliirraa qusattanii dhuftanii nu kabajanii asitti immoo waan argamtaniif istuudiyoo keenyatti nu waliin waan taataniif immoo galanni koo dachaadha. Naa jiraadhaa umurii dheeradhaan ayyee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa akkasumas immoo beekumsa xabboo ganamaa waan hedduu irraa argattan kan kabajamoo abbaa gadaa duraanii Yuuba amma goobana hoolaa waliin kan guyyaa har'aa taasifan kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif nu daawwachaa waan jirtaniif nu jabeessaa waan jirtaniif haamilee nuu kennaa waan jirtaniif immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaan torban dhufu immoo keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seenuun ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif irra deebiidhaan galatoomaa jenna. Guyyaa har'aa immoo ispoonsar gochuudhaan sagantaa keenya kan nu waliin turanii Itiyoo Telekoom turanii galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Maarree sagantaan kun immoo akka kanatti isin biraan akka geenyuuf immoo ogeessonni Risaa Miidiyaa kan Gammadaa Show guyyaa har'aa daayireekt gochuudhaan Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraa fi editingiidhaan immoo Abdii Jireenyaa fi Biqilaa Mitikkuu turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Torban nama torbanii nu haa taasisu. Nagaan.